Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan gara kiyyaa ta'e dhuftan. Guyyaa irraa barumsa seektarii viidiyoo gulaaluu Power Directory jedhamu waliin ilaalla. Barnoota har'aa keessatti maalummaa Power Directory, bilbilaa fi PC irratti akkamitti install akka goonu, faayila qindeessuu, gulaallii fi kanneen biroo waliin ilaalla. Power Directory'n sooftiweerii suur-sagalee yookiin viidiyoo salphaa irraa hanga cimaatti gulaaluu danda'udha. Egaa sooftiweerii kana kaffaltii fi tolaan fayyadamuun ni danda'ama. Sooftiweerichi bilbila harka keenya fi kompiitara irratti illee ni hojjeta. Bilbilaaf Google Play fi Apple Store irraa arganna. Akkasuma kompiitaraafis Chrome irra gallee yookiin Firefox ta'uu danda'a. Browserii barbaanne irra gallee buufachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti akkamittiin install gochuu akka dandeenyu kan bilbilaa fi kan kompiitaraa waliin haa ilaallu. Bilbila keenya irratti Google Play kan jettu tuquudhaan bakka duwwaa yookiin iddoo irratti barbaanne kana irratti Power Directory jennee galchina. Sanaa booda nuu fida. Install ishee jettu kana gadi qabuun download godhanna. Kompiitara keenya irratti immoo fakkeenyaaf Chrome fayyadamaanii Chrome irratti tuqnee Power Directory jennee barbaanna. Sana booda jalqabarra kan nu dhufu fayyadamuudhaan download goona. Kompiitara keenya irratti install erga goonee booda itti fayyadamna jechuudha. Egaa yommuu suur-sagalee gulaallu sooftiweerii keenya banuun hojii jalqabuun dura faayila keenya sirriitti qindeessuu qabna. Fakkeenyaaf muuziqaa foldara muuziqaa keessa, suuraa fi suur-sagalee foldara mataa isaanii qopheessinee qindeessuu qabna. Qabiyyeen hin gulaalamne yookiin edit hin taane kamiyyuu footeejii jedhama. Egaa footeejii keenya kana foldaraan qindeessinee lafa kaawwachuu qabna jechuudha. Innis booda wayita edit goonu akka nu rakkisneef eessaa jennee barbaacha akka rakkanneef bakka ol kaawwanne sana akkuma salphaatti fuunee suur-sagalee sana bareechinee gulaaluu dandeenya jechuudha. Egaa kompiitara irratti foldara keenya akkamitti akka qopheessinu isinitti agarsiisa. Foldara keenya iddoo nuti ol kaawwachuu barbaanne diiskitoop irra yoo ta'e achirratti right click gochuun new folder jennee banna. Sana booda footeejii qabnu irratti hundoofne foldara hamma nu barbaachisu as jalatti bannee fayyadamna jechuudha. Egaa har'a Power Directory'n PC irratti maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Amma sooftiweerii keenya banuun hojii keenya itti fufuu ni dandeenya. Erga sooftiweerii keenya bannee booda new project kan jedhu mallattoo ida'uu tana tuquun seenna. Erga banamee fuula kana fakkaatu qaba jechuudha. Garaagarummaa bal'inaa malee bilbila irrattis fuulli isaa tokkuma. Haaluma wal fakkaataadhaan hojjeta jechuudha iddoo lamaanittu. Gubbaa irratti kan mul'atu toolbaarii jedhama. Kun iddoo kanatti kan mul'atu kun toolbaarii jennaan. Hojii keenya miidhagsuuf wantoota nu fayyadan kan of keessatti qabateedha. Iddoo kanatti karaa footeejii keenya itti dabaluu arganna. Iddoo kanatti immoo hojii keenya hojjanna. Innis timeline jedhama. Iddoon itti hojii hojjennu kun timeline jedhama. Isa hojjechaa jirru immoo asitti ilaalla. Kun immoo preview window jedhama. Footeejii keenya galchuun dura viidiyoon nuti hojjennu miidiyaa isa kamiif akka fayyadamnu murteessuun resolution isaa filanna. Iddoo kana tuquun filannoo nuuf kaa'ame keessaa isa filannoo keenyaan wal simu irratti tuqna. Fakkeenyaaf ratio 9:16 kun TikTokidhaaf hojjechuudhaaf kun immoo 16:9 yookiin YouTube irratti kan fayyadamnu immoo viidiyoowwan dheeroo kan akka tutorial kana ta'uu danda'a. Dokumentarii adda addaa ta'uu danda'a. Wantoota akka kanaa immoo resolution isa kanaan fayyadamna jechuudha.
Erga isa kana filannee booda iddoo kana tuquun miidiyaa keenya galchina. Barnoota har'aaf suuraalee kanneen fayyadamna. Suuraalee kanneen keessaa muraasa filannu. Kan suur-sagalee keenya gulaaluuf nu gargaaran erga galchine booda diraa gochuun iddoo itti hojjennu yookiin taayimlaayinii irra geessinaa jechuudha. Kunoo akka kanatti filannee hunduma isaa fuunee taayimlaayinii irra galchanna. Taayimlaayinii iddoo itti suur-sagalee yookiin viidiyoo keenya gulaalludha. Iddoo kanatti bakka hin barbaachifne irraa kutuun akka ta'utti miidhagsinee hojjenna jechuudha. Dabaree isaa akkamitti akka ta'u, bakka nu hin barbaachifne maal akka ta'e laallee irraa adda kutuudhaan fuuteejii keenya qindeeffanna. Fuuteejii qindeessine sana immoo itti fayyadamna jechuudha. Suur-sagalee yookiin viidiyoo hojjennu sanaaf itti fayyadamna jechuudha. Amma gara toolbaarii keenyaa deemuun tiraanziishinii filannee itti daballa. Tiraanziishinii jechuun suuraa yookiin viidiyoo gulaallu lama gidduutti dabalamuun bifa miidhagaa fi nama hawwatuun suuraa yookiin suur-sagalee isa tokko irraa gara isa tokkotti akka darbu kan taasisudha. Isaanis gosoota adda addaa qabu. Fakkeenyaaf feediin, feedaawut kan jedhu jira, silaayidiin jira, silaayidiin gosa baay'ee qaba, giliichi kan jedhu jira, distoorshiniin jira. Egaa wantoonni kun suurri yookiin suur-sagaleen nuti qopheeffanne sun bifa miidhagaa ta'een akka darbuuf jechuudha. Kun maaliif barbaachise? Suur-sagalee tokko gaafa hojjennu yookiin viidiyoo tokko gaafa hojjennu waraabbiiwwan garaagaraatu jira. Bakka tokkotti viidiyoo kan biraatu waraabame, bakka biraatti viidiyoo kan biraatu waraabame. Gaafa kiliippiin tokko hojjetamu, gaafa dookimentariin tokko hojjetamu, iddooma tokko taa'amee tun hojjetamu bakka garaagaraatti waraabbiin adda addaa hin taasifamu. Waraabbiiwwan sana walitti daballa. Waraabbii kaameraa keenyaan bakka garaagaraatti goone sana bilbilaan haa ta'u yookiin kaameraadhaan goone sana bakka tokkotti daballa. Walitti aansuudhaan isa kanatti taanee kun haa ta'u, isa kanatti taanee kun haa ta'u inni erga tarree galfanne tiraanziishinii ishii jettoona gidduu galchuudhaan bifa miidhagaa ta'een isa tokkorraa tokkotti akka jiru taasisu jechuudha. Waan biraa miti. Amma immoo barreeffama yookiin tekstii itti daballaa jechuudha. Barreeffamni kunis mata duree viidiyoo keenyaa ta'uu danda'a. Gaafa viidiyoon keenya mul'atu achirratti viidiyoo sun waa'ee maalii akka ta'e nutti himaa jechuudha. Mata duree viidiyoo sanaa ta'uu danda'a. Akkasuma ibsa biroo waa'ee viidiyoo keenyaa ta'uu mala. Barreeffama yommuu itti daballu immoo guddina qubee yookiin foonti saayizii kan halluu yookiin kalarii isaa fi animeeshinii itti dabaluu ni dandeenya. Halluu isaa kun akkasitti filachuu dandeenya. Foonti saayizii isaa lakkoofsa isaa kun akkasitti filachuu dandeenya. Akkasuma immoo animeeshinii keenya asii filanna jechuudha. Animeeshiniin barreeffamni keenya yommuu suur-sagalee yookiin viidiyoo keenya irratti mul'atu sochii akkamiin akka jalqabuu fi akkamitti akka xumuramu itti tolchuudha jechuudha. Mee barnoota keenya har'aaf kanneen kanaa fayyadamnu. Kunoo yeroo seenu akka kana, yeroo immoo xumura irra gaafa ga'e akkaataa kanaan haa xumuramu. Firiin gulaalli keenya irraa kana fakkaata. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Yeroo biraa mata duree biraan wal agarra. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share akkasuma subscribe gochuun yeroo biraa viidiyoon ani gad lakkisu dafee akka isin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa sana tuqaa. Fayyaa ta'aa.